Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Madda Media sagantaa tamsaas kallattii kanneen mana keessan teessanii sagantaa kana hordoftan hundinuu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaa dhaqqabu siniin jecha qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Ayyangaa dursi addunyaa kana nageenya waan ta'eef irra deddeebuudhaan bakka jirtanittis ammas irra deebuudhaan yooyyaa babaaroo siniin jechuu dirqamne jira. Ayyangaa kunis ta'e sun warroonni kallattiilee adda addaatiin gara foddaa Madda Miidiyaatiin hordofaa jirtan kallattiilee adda addaatiin yaadota adda addaa arjooma yaadaa adda addaa nuuf arjoomuudhaan nu jajjabeessaa turtan hundi keessanuu ammas irra deebi'ee galatoomaa isiniin jechaatiin guyyaa har'aa nu bira akka malee ho'a guyyaa har'aa hin dubbatinaa isiniin jechuun barbaada. Waan hundaafuu taatee uumamaan waan taateef wanni goonu takka hin jiru. Walumaa galatti ho'i kun isin bira maal fakkaata qilleensi maal fakkaata warroonni Oromiyaa jirtan akkasuma immoo warroonni Awurooppaa, Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jirtan bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaa isiniif hawwina. Akeekaaf kayoon Madda Walaabuudha. Odeeffannoolee adda addaa fuunee gurra hawaasaa buusudha. Kallattii arganne kamiinuu fuuneetiin gurra hawaasa keenyaa buusudha. Marga sagantaa kiyyaadhaatti ennaan deebi'u sagantaan koo kanadhaa kanarratti fuulleffatu keessaayyuu waan ajaa'ibsiisaati yeroo hedduu break news jechaan dubbachaa turre har'antan ammoo qophii ajaa'ibsiisaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Namoonni na hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni gara YouTube channel keenyaatiin maatii nuuf taatanii nu jabeessan warroonni gara Facebook Madda Walaabu broadcast akkasumas Facebook dhuunfaa kiyya Ahmad Gazal Muhammad jedhuun nu hordofuudhaan commentii barreessan ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo TikTok qofa keessatti nu hordoftan please amma irra deebine warroonni TikTok qofatti nu jabeessan please irra deebi'ee jechaadha dhiifama wajjin gara Facebook keenya Madda Walaabu Media gara Madda Walaabu broadcast gara maqaa dhuunfaa Ahmad Gazal Muhammad akkasuma immoo gara YouTube channel keenya Madda Walaabu Meediaatiin hordofaa jirtan hundi keessanuu ammas irra deebi'ee galatooma ulfaadhaa wayyooma isiniin jechuun barbaada. Dhuguma dubbachuuf namoonni hedduun TikTok kanarratti yeroo nu faarsan yeroo nu jajjabeessan argina. Gara YouTube channeliitiin immoo hanga maatii nuuf hin taane hedduun isaanii jechaadha warroota nu jajjabeessan hedduu isaanii nagarree koomentii isaanii garree warrootni argaa jirru obboleewwan keenya kanneen shamarraniiti warroonni dargaggoota of ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Sagantaa koo har'aatti ennaan deebi'u osoo gara sagantaatiin darbin bees tokkoon kallattiidhaan simbiraan geenna turtii gaarii isiniin jedha. Oduu gammachiisaa waan Oromoo idil addunyaa hundumaaf iyyeegga fayyaa faaya jedhuunire arraa argame kamiinuu kallattii kamiinuu fayyaarra hojjechuun dirqama dhaloota har'aati. Yoo fayyaan jiraatte barachuun danda'ama yoo fayyaan jiraatte hojjechuun danda'amamire iyyin waa hundaafuu fayyaan murteessaa akka ta'e wal nu gaafachiisa. Maarreega arraa argame kamiinuu fayyaarra hojjechuun dirqama dhaloota har'aati maarreega. Yenga fayyaan faaya erga jennarra yeroo ammaa kanatti meeshaalee tajaajila hospitaala garagaraatiif oolaniin biyya ormaarraa haala mijaa'een yeroo ammaa kanatti biyya keenyatti galfachuudhaaf xinnisa diinagdee ammana jedhamee gaafatee jira. Maarreega xinnisa diinagdee kanarratti dhalataan Oromoo kallattii kamiinuu habaa fi kibbabaa fi dhiyaarraa irratti hirmaachuudhaan dirqama isaa ba'u isiniin jenna. Iyyinga meeshaaleen tajaajila hospitaala garagaraatiif oolan kun biyya ormaarraa kiyyeeffamee gara Oromiyaatti fuuldeeffachaa jira. Maarreega kana gochuuf immoo kallattiidhaan gara biyyaatti galchuudhaaf humna diinagdee ol aanaa gaafatee jira. Humni diinagdee kun immoo kan ittiin suphamuuf itti yaalamu hawaasa keenya bal'aa Oromoo saba guddaa gaanfa Afrikaatti wajjin taanee waliin tumsine fayyaan faaya erga jennirra hawaasa keenya biyya keessa jiraniif kallattiilee adda addaati. Meeshaalee tajaajila aanotaan kanatti fayyadamuudhaan fayyaa hawaasa keenyaa eeggannu isiniin jenna. Maarreega sagantaa kanas gara Madda Walaabu Miidiyaatiin irra deddeebiidhaan qophiilee adda addaa ni qopheessina. Hawaasni keenya biyyoota adda addaa jirtan kallattii isinii mijaa'in bakka jirtanitti damee diinagdee hawaasa keenya fayyaan faaya jedhu yeroo ammaa gad dhaabbachaa jiru kana dhaabbachuudhaan tumsa diinagdee kallattii kamiinuu akka nuuf gootan gamanumaa yaamichi isinii goona. Fayyaan faaya keenyadha. Biyya keenyaaf nageenya hawwina hawaasa keenyaaf fayyaa hawwina. Maarreega fayyaan dursa waa hundaa waan ta'eef namootu waan danda'uun keessatti hirmaatu isiniin jenna. Gammachuu keenya gara Madda Walaabu Miidiyaatiin naas biraan kennu gammachuu guddaa wajjin fayyaan faaya waan dandeenyuun haa tumsinu.
Egaa marree akkuma jalqabarratti isiniif ibsatti qophii addaa qabadhee dhiyaadheen jira. Qophiin addaa har'aa immoo cuka irratti fuulleffatu akkuma jalqabarratti isiniif ibsuuf yaalechi qophii gammachiisaadha. Hawaasa Oromoo kamiyyuu nama Oromoo miti saba biraallee fayyadu waan saba biraas fayyadu waanuma biyya san keessatti nama kamiyyuu fayyadu bu'uura jireenya dhala namaatiif murteessaa ta'e akkam barbaachisaa ta'e dhala namaatiif yeroo hedduu ebalu dhukkubsatee jira Ameerikaa erganii jiranii Awurooppaa erganii jiranii biyya akkasii Indiyaa erganii jiran kan jedhuuf furmaata haga tokko ni taame jamee waan abdiin irra kaa'ame tokkoon isinittiin himaa sheer godhaa wal biraan gaasiniin jechuun barbaada. Dursi addunyaa kanaatiif nageenyi akkuma barbaachisaa ta'e nageenya saniif immoo fayyaa qabaachuudha. Yoo fayyaa qabaatte nama wajjin akka gaarii dubbatta, yoo fayyaa gaarii qabaatte hojjettee of dandeessee biyya keetiifis waan gaarii dalaguu dandeessa jechaadha. Yoo fayyaan hin jiraanne wanti hundinuu hin jirtu. Kanaaf namoonni bakka jirtan hundatti kanneen fayyaa qabdan akkasuma immoo kallattii adda addaatiin miidhama adda addaatiin mana yaalaa adda addaa jirtan bakka jirtanitti rabbiin isin haa fi isiniin jechaa sagantaa kiyyattiin isin deebisa. Marrigaa yeroo ammaa kanatti akka carraa ta'eetiin giddugaleessa Oromiyaa kibba bahaa Oromiyaa Harargee Arsii Baalee dabalatee jechaadha. Carraa wayii argamee jira. Carraan argame kuni tattaaffii ogeessonni fayyaa kutaa Ameerikaa fi kutaalee adda addaa naannoo Kaanaadaatii fi Ameerikaa irra hedduun isaa Ameerikaadha. Walitti dhufanii godhaniin jechaadha. Hawaasa keenya kanaaf kolcha isiniin jedha hawaasa keenyaaf carraa argamee jira. Carraa argame kanatti fayyadamuudhaan meeshaalee tajaajila hawaasummaa keellaa fayyaa hospitaala gurguddaa barbaachisan kanneen biyyattii keessatti hedduminaan hin argamne haala addaati yeroo ammaa kanatti bifa gargaarsaatiin argamee jira. Konteenaan tokkichi immoo gatiin ittiin galu qarshii $35,000 ol jedhan waan jedhan isinittiin himaa jira jechaadha. Ergaa argadheen odeeffannoo kallattiidhaan dhaqqabee jechaadha. Kanaaf meeshaan tole ooltummaa naa kennamu malee gatiin ittiin galchan kun ammootu galii gurguddaadha, qarshii guddaadha, qarshii furdaadha. Kanaaf Oromoon jiddugaleessaa dhufee itti fayyadamuu danda'a. Namni isa wal'aanu nama afaan Oromoo dubbatu. Kaleessa namni keenya bar Hawaasaa deemaa ture. Kaleessa namni keenya bar Finfinnee deemaa ture. Yeroo ichi deemanitti baasii tiraanspoortii barbaachisaa, afaan Oromoo dubbachuu turjumaana barbaachisaa. Kana hundaaf ammootu har'aan tana meeshaaleen barbaachisan kun rabbii yoo gate kan qeetti nu galan taate hawaasni keenya irratti hirmaate diinagdee qabuun keessatti hirmaate yaada qabuun keessatti hirmaate humna qabuun keessatti hirmaate taanaan meeshaan kun wanti Oromiyaan seenneef hin jiru. Oromiyaa keessaa dachee kamiyyuu haa ta'u fedhu Harargee haa ta'u fedhu Baalee haa ta'u fedhu Arsii haa ta'u yoo seene ilmi Oromoodhaa argite kan iluu abbaa booraa jiru Baaleen dhaquun isaa waan hin oolledha. Kan Jimma jiru Baaleen dhaquu waan hin oolledha. Harargee dhaquu waan hin oolledha. Arsii dhaquu waan hin oolledha. Afaan isaan nama beekun meeshaalee gahumsa gaarii qaban sadarkaa international ISO qaban kanatti fayyadamanii hawaasni keenya itti wal'aanamu caalaa wanti nama gammachiisu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf ogeeyyiin rogeeyyiin itti yaadanii waan kana riisarchii gurguddaadhaan iyyannoo gurguddaadhaan waan ittiin milkaa'anii jiraniif meeshaa kana immoo kana biyyaatti galchuudhaaf diinagdee guddaa waan gaafatamanii fi diinagdee meeshaa ittiin biyya galchan kuni humna hawaasa keenyaati jechuudha. Humni hawaasa keenyaa immoo waan dandeettuun kan doolaaraa kan riyaalaa kan qarshii kan humna kan yaada irratti hirmaadhaati. Cinaa dhaabbadhaa nu jabeessaa hawaasa keenya jabeessaa warroota waan kanaaf dadhaban hin saalfachiisina hin saalfachiifnu haa bira dhaabbannu jechuudhaan gara madda walaabuutiin yaamicha godhaa jirra. Itti fufnee jirra gara feesbuukaatiin warroonni hordofaa jirtan galatooma. Wanti gara feesbuukaatiin hedduutti xiyyeeffannuuf hawaasa biyya keessaa dammaqfachuu fi hawaasni biyya keessaa dhimma kanarratti daran hirmaachuu qaba. Diyaaspooraan hirmaachuu qaba. Kanaaf piliis warroonni gara sooshaal miidiyaatiin kallattiilee adda addaatiin hordofaa jirtan gara feesbuuka maqaa dhuunfaa Ahmad Gazal Muhammad gara peejii Madda Walaabuu Broadcasting gara YouTube chaanaalii keenya gara Telegiraamaatiinis viidiyooleen gadhiifaman ni jirani. Kanaaf please irra deebinee akka ilma Oromootii fi akka dargaggeessa Oromoo tokkoo fi akka miidiyaa Madda Walaabuutti kaleessas walooma Oromoo dubbachaa turre har'as immoo wayyooma Oromoodhaa keessaa iyyuu dhimma namummaatiif murteessaa ta'e waa'ee fayyaarraa yeroo dubbannu qoma dhaabannee ummata Oromoo sochoosuudhaaf balbalti keenya banaadha. Namoonni immoo fedhii keessaniin Madda Walaabuu miidiyaa irratti seentaniitiin yaada dabarfachuudhaan hawaasa kiyya nan dammaqfadhaa
wanti kun abbaa kiyyatti itti fayyadama wanti kan haadha kiyyatti itti fayyadama obboleewwan kiyyatti itti fayyadama bor ilmaan keenya itti fayyadama rakkataa keenya itti fayyadama dureessa keenya itti fayyadama jettanii sammuu keessan amansiiftan yeroo kamiyyuu balbalti madda walaabuu gara miidiyaa madda walaabuutiin banaa waan taateef yeroo hundaa TikTok irraa sa'aatii 24 haasa'urra hawaasa keenya kana dirmessuudhaaf hawaasa keenya kana kallattii adda addaatiin hubannoo yaadaa kennuudhaaf nu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan yaamicha Oromummaa isinii goona yeroo adduu namni keenya gara hawaasaa deemee afaan hin beeknin nama seenaa isaan beeknin duudhaa isaan beeknin wal'aansa adda addaatiif rifiraadii karaa hospitaala hawaasaatti barraa'e miidhama adda addaa isa qunnamaa ture miidhama fakkeenyaaf miidhama dinagdee fakkeenyaaf tiraanspoortiin tokko magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee haa ta'u Harargee irraa ka'ee haa ta'u Dodola irraa ka'ee haa ta'u Dalloo Mannaa Ginni irraa ka'ee haa ta'u yoo garas deemu baasii baasaa baasii yeroo baasu konkolaataa qofaa fi miti mana sireetiif baasaa nyaataaf baasaa yeroo ichi ga'us namni itti dubbatu nama afaan Oromoo hin beekne kana walii gallechaan kanaaf har'a immoo dachee Oromiyaa keessatti nama afaan Oromoo beekuun lafa afaan Oromoo dubbattuun lafa seenaatee dubbattuun keessatti ogeeyyii fayyaa afaan Oromoo dubbattuun meeshaa kana yoo arganne wanti kana caalu tokko hin jiru jechaan kanaaf please irratti haa hojjennu hawaasa keenya dammaqfannu hawaasa keenya sochoofnu miidiyaan kan ittiin wal diigan osoo hin taane miidiyaan kan ittiin wal ijaaran miidiyaan kan ittiin biyya ijaaran miidiyaan kan ittiin dhaloota regeneration gachuu dandeenyu malee miidiyaan kan ittiin wal abaaran waan hin taaneef namuutu miidiyaa harkaa qabdaa miidiyaa irratti waan dandeenyuun hawaasa keenya dammaqsinu maddii walaabummaatu gara sooshaal miidiyaa gara feesbuukaatiin hamma dandeenyeen dandeettii hawaasa keenyaatti fayyadamne dargaggoota keenyaatti fayyadamne namoonni yaada qabdan koottaatii kallattiidhaan yaada keessan gara madda walaabuu miidiyaatiin dabarfadhaa sooftiweerii mataa isaatiin jechaadha kallattiidhaan jira waan taateef koottaatii balballi keenya banaadha irratti haa hojjennu hawaasa keenya haa dammaqfannu isiniin jechuun barbaanna warroonni immoo viidiyoo kana sheer gootan hundi keessanuu galatomaa isiniin jechuun barbaada wanti irraanfadhe jira waa'ee fayyaatii qofaa waa'ee fayyaa qofaa fi miti hospitaalli kun kan barbaachisu tokkoffaa namni kutaa biraa Benishaangulii dhufuu danda'a Hararii dhufuu danda'a Tigraayii dhufuu danda'a Amaara irraa dhufuu danda'a Affaar irraa dhufuu danda'a Sumaalee irraa dhufuu danda'a gaafa siree qabatu bakka san dhufee magaalattii Gindhiir haa taatu Goobba haa taatu Roobee haa taatu Shaashimannee haa taatu Awwadaay haa taatu gaafa mana siree qabatu namni sun sirraa tajaajilama sirraa bishaan dhugaatii bitata waan nyaatu sirraa bitata akkasumas immoo tiraanspoortii magaalaa keessa deemu baajaaja adda addaa qabata madda galiis ta'ee tajaajila jechaadha madda galiis ta'ee tajaajila lammaffaa ammootu warroonni qulqulleessituu jalqabee wantoota adda addaa achi keessatti fayyadaman duraan dursee dhalataa lafa saniiti ta'a eessattuu ijaaramu piroojeektiin tokko yeroo ijaaramu parsantiin guddaan dhalataa lafa saniitiif kennama jechaadha kanaaf kun carraa guddaadha Oromoon wal bira dhaabbannee walaa jabeessinu borka bakka biraatti argamellee waliin jabeessannaa kuni qabeenya Oromooti keessattuu ilmaan naannoo sanii dhalattoonni naannoo sanii irra jabaadhaa isin jedha hojiileen ajaa'ibsiisoon dalagamaa jiran jechaadha hojiilee kanneen ammoo keessaa tokko waa'ee fayyaati fayyaadhaan hawaasni keenya miidhamuun qabu waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isin jechuun barbaada